Maal biyya seeriin jiru jirta akkasitti dubartii fedhasiitiin malee irratti fuuf. Sani dogongora kiyya gaafatu qabu. Kai dogongora sitti ni miti gaafisi gaafan dogongora irratti murtaa'uun jira. Amma baraan isiiniini. Akka ta'e dhubaatti ol jedhame achi qajeelii ta'e. Jechuun na dhagaa kan isinitti machuu dhufee amma. Ani badii osoo hin balleessin lammata illee tumamee ammallee akkamitti dha? Otamma akkatti nama dubartii haadha manaa lama horatu kana fakkaatta ka. Isiin ammattuun hin jirtu dubartii. Nuraa kaa'ime. Nutti ol naasini gabaa nurra kaa'i. Jechuun kaa'i isiin jedha bara. Akkam jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fayyamtoota kiyyaa alhamdulillah maan jedhu wayyaa'ee jira. Baga gammaddan baga gammaddan isiniin jira. Yoo akkuma beekamu namoonni hedduun ati nama akkamii maa calliftee biyya seerri jiru keessatti jirta jaartii tiyya jala deema jedheeti hiisisii naan jaajabta. Anis immoo calliseeti miti yaalaa ture. Yoo bakki jarri itti natuman safara bakka ofii jiraatan sana osoo hin ta'in karaa biroo jiraatanii garuu achitti illee himatu waan hin dandeenyeef bakka isaan inni jirutti dhaqee qabsiisinaan jaa turani warra seerallee ammaaf immoo walumaa galatti firoo qabsiisuuf ijoolleen agarra ijoolleen isa fide isa qabsiisuuf deemaa jira. Viidiyoo takka takkaan isin waraabaa gisee irra deddeebi'ee illee har'atti qaxaroo qabnaa kootu deebinaan jedhanii jiranii. Innaa waan kana ta'eef hordoftoota hojjettoota kiyya qabsiisee isa hiisisuun qaba hin dhiisu. Maraafuu kana waan ta'eef suuta hin jarjaruu suutuma suuta keessa wanni jaa yoo biyyattiin seeraan bultu waan ta'eef dhimma inni jaartee tiyyaarraa qabu yookiin immoo dhimma inni narraa qabu dhaqee seeraan gaafa dhutaa. Anis immoo wanti biroo warri seerallee akkanaan jedhetti yoo isa qabdee eegsiftes caaltullee gadhiisii mirga isii eegee isin affanamuun qabdu kanaafu. Isillee gadhiisii naan jedhani an ammaaf garuu isii gadi dhiifnee viidiyoo kana dhaqee itti argisiise yeroo qabsiisuudha na wajjin tura qabee isa hiisise biyya kanatti biyyi seeraan bultii nam tokko abbaa humnaa ta'e abbaa maal ta'e anis aarimaa gaafatanii isii tume malee dhimma birootiif osoo hin ta'in kara seeratiin deemna amma booda akka inni safara kiyyan kaloomne safara kiyyaan miti safara caaltullee kaloomne gossisaa jira naa milkaa'e ammaaf achi deemaa jira. Video ta'anutti akka walitti deebinutti wajjin tura waan warri seeraan jedhe illee yoo danda'e yoo kaameraan natti tole isin waraaba yookaan illee yoo viidiyoo xiqqishullee taatu isin waraaba waan warri seeraan jedhe illee poolisii isii qopheessan jedhanii qabee hiisisuuf qophiin xumuree jira ammaaf achi deemaa jira. Viidiyoon kun yoo isin gabaabbate yookaan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naguma. Nagaa. Abbaa dhimma. Mala barbaachisu. Yoo raajaa dhufe. Nama akka sinaayitan barbaadina waa isinitti machuuf. Meeshi maal? Gurbaa Firoo jedhamu Muhammadullee wajjira kan dhufee jira. Meeshi. Jaartii tiyyaa jala deema. Egaa sen jaartii tiyyaa qabee jenna qabee hojii jiraataa dha mana keessatti. Atimoo? Meeshi. Inni nama na bitee na tumsiise. Amma kanaafuu akkam barbaade kan waliin dhufe. Akkam si jalaa godhamee natti himu? Haadha manaa kee teebbaa ijoollee irraa qabda fuutee maatiin si beeka? Beeka. Maatiin hin beeka? Ijoollee irraa qaba. Daa'ima fitti harkaan fudhatte? Harkaan fudhanne dura isii wajjin jiraataan jirtu. Isa wajjin jiraataan jirtu? Eenyuun? Ani tabiroo fuudhee sababa sanii ani si waldhabe. Egaa si waldhabnee jennaan immoo yoo na walitti aarreetu waan wanti jenne malee gadi hin dhiif. Wajjin jiraataa. Nikaa irraa qaba. Waldhabdee jettaba? Waldhabni malee gadi hin dhiifne. Ati tabiraa fuuteen? Isii haa qabamuure? Ani jaartii tiyya barsiisille. Jaartii ta'e? Horataa jirtaa akka jaartii ta'e? Horataa jira. Waan iddoo godhaafi jira. Daa'ima irraa qaba. Kanaaf? Saaniifillee osoo hin ta'in amma sun aniif isiin fixannee jira dhimma kenna. Isin araaramtan? Araaram. Manatti aniif isiin mana tokko hojii jiraataa araamu. Amma isin nama isin hordofaa jiraare? Lakkee isaan inni irraa taa'u dide na tursiise karatti nama. Kanaafuu ammallee si hordofaa jira jechuudha? Na hordofaa. Isaa wajjin wanni isin waa ijaarrattee yookiin waadaa walii seenanii fuudhuudhaaf inni sagantaa baasee midhaan jedhu hin jiru? Hin jiru. Wata kan qabu. Akkanumaan si hordofa? Eenyu yookaan isaa? Firoo Abdallaa maal jedhamu beeku? Mucaalii waan bira dhufa miti? Kan keetiniiti? Eeti. Bareeda kana durallee gurbaan nu bira dhufeetiin ture. Nuti sila gaafsanuu gadi hin dhiifnu. Ani gaafsanillee akkamaadhaman jedhee tureeni. Amma ni viidiyoon natumaan ragaan qaba. Viidiyoon natumaan. Kasituman? Nama natti. Ada mana kita situman?
Anaa karaa deemu natuma nama natti qabse nama natti fidee na tumsiise. Ati si hojii jirta ho'a? Isii wajjin jiru kophaa deemaa jira kaa guyyama na tuman. Guyyama si tuman. Viidiyoo kana ilaalatee. Kanaafuu amma akka maal si goonu barbaadde? Haala akka seera jala naa oolan barbaadde. Dhiisi viidiyoo rakkoon qabu. Yoo jechuun ragaa. Viidiyoo osoo hin taane ragaa itti fudhattu tulluusaa. Nama akka nama natti. Eenyu sirraa baasire? Andeessa jala kutte namni tokko narraa baalu. Shoohee amma isa sirratti deeffachuu barbaade. Bakka inni jiraatu beektaa isa jiraatu. Inni jira bakka inni jiraatu hin beekan. Sun biyya seera jiru keessatti akkam akkana warra eegdan nama. Ani hin tumne bara nama tokko hin tumne jaartii isaa maal galfadhi malee maal balleessa. Akka jalaa fi dhumaa achitti yookaan qaama seera. Iyyee inni agarre ka jaartiin natu nama sadii afurii qabanii na tumani ani achi dhiyeessee beeku. Turanii yookaan asirratti dalagaa. Hin tumne. Amaluma. Ani jechuun haga ammaatti teessa turteedha bara. Naan barbaadatu turte. Ani kana haga ammaatti achi ganda san dhaqee nan bakka isaan itti sunuma sanitti deebi jennaan jira. Bakka inni jiraatu amma asitti nuti asii sena. Ni barbaadati sireewu. Amma bakka inni jiraatutu barbaadaa jiru. Bakka inni jiraatutu malee achitti qabuu hin dandeenyu nan jira. Nuti sii barbaadna. Gama qaama seeratti akka si dhiyaatuun goona. Garuu eessa akka jiraatutu nu barbaaduun dirqama. Ani beekaa mana isaanii ni beekaa jira arge. Seeruma jala kan hawwisanii. Naannawa sanitti seera hin jiru gurbaan akkatti kana mareebu kana dura illee nama biraa reebiin ture. Ani aanaa deemu taasa deemuun na qabanii bolookii gidduutti na qabanii na tumanii achumaan booda dheessin jalallee. Imalli isaa baay'ee nu bira jira bara. Mucaa beekaa jedhamu tokko illee kan. Uufadha mata shiftaadha. Haasawaa isaa irratti alaa dhufe naan jedhe. Alaa dhufe jedhe. Alaa dhufe jaa? Sobaala maal dhufe? Alaa dhufe nama. Alaa ishii fuudhuu dhufe jedha. Kanaafuu nuti ni. Anama baay'ee miidhamee jira mana kimillee kana akka waraqaa ni qabaachii bakka dhee duruuf yaaluuf ture. Achitti immoo bakka jiraatu sanitti deddeemee jirna. Ganda namaa keessatti bakka inni jiraatu asii karaa biroo ta'e achumatti deemee jira. Seewwanni godhanii achitti siyaa to'atan. Ani jechuun gaafa san dhufee ka'ii matee yoo san inni baay'ee haasawaa dheeraa haasawaa ture nuti akkana beeknee akkama akkana haasawaa akkana ta'uu beeknee gadi hin dhiifnu ture. Silaa kan san qabnee to'annee silaa ragaa duubaan itti dhiyaata inni immoo akkana akkana jedheetiin haadha jaalallee koo kaadhima. Haadha ijoolleeti bara jaalallee koo haadha ijoolleeti. Siif haadha ijoolleeti. Ati jedhee gongora ati qabdu haadha mana ishii wallottee jirti. Adda bahuudha. Hin baane. Ati adda hin baane garuu bira si bira jirti amma. Na bira jirti amma na bira jirti bara. Dura si bira jirtu ittiin hojjala. Durallee mana kireessee fi anatu naa bahe malee mana kireessee fi anta biroo fuudheenna isii wallollee walitti harreennaan malee ani gadi hin dhiise. Eessa jirtu amma isin? Amma mana keenya hojii jira. Amma si bira jirti. Kanaafuu amma si bira jirti reeshee. Na bira jirti. Akkamitti eleeffatte mana? Jechuun ani isuma hojii jiraataa dha. Naa humnaan fuutee deebiste moo firmaan sitti galtee mana kireeffate taa'aa jirti. Ammaaf jechuun amma dura wajjumaan jiraataa dha. Amma anumatu qabee mana keessaa. Mana affanta jedhaa ture bara gurbaa. Na jalaa affana jedha. Maal waa jaartii isaati akkana jaartii ta'e qabadhee ilmaan. Eessa jira ilmi kee eessa? Ilma? Innis bakka biroo jira. Eessa jira? Inni kun ilmi illee guriyyaa isii bira jira jedha bara. Isiin ukkaamamtee? Inni ukkaamamne ani fisii wajjin jiraataa dha. Ukkaamsaa jedhama maali yoo jaartii ta'e wajjin. Babbaatee akka fedha fi deemti? Ni deemte. Ati yakka irratti dalaydee bara sirratti? Maali? Maaliif hin gaarii? Fakkeenyaaf walii galtee tokko malee haadha manaa irratti dabalataan fuudhuuf. Seerri? Jechuun dirqamsiiftee irratti fuudhu seera akkasii daangatu beeka. Sunimmaa sirriin. Erga fuutee isii wajjin jiraattee isii bira yoo dabarte isiidhaan yoo walii galte haadha manaa lammataa irratti fuudhu. Haadha manaa yookiin shari'aan haala amantiin eeyyama jettee irratti fuudhu seera akkasii daangatu beeka. Ani gaafa isii walii galleetumaan gaafadheenan yoo fuudhi siin jedhu. Fuudhilee egas hayyamtee geessitee booda didde achi booda. Akkam haasawtu? Dhugaa jirtu akka baaftu barbaadna baraatama dhugaa keewwichaan barbaadna. Amma jechuun gaafa walaa dhugaadha sirriidha gaafa walaa itti himne. Kanaafuu itti doonii fuute. Isheen baastee ati gaa'ela gaarii keessa jirta. Dura tuqaan jirtaami. Isiin immoo bara itti maal akka keessa jirtu hin beeku. Amma immoo isiin immoo nama biraatti waliin makaamnaa sitti hin hoofte. Laa hin beeka baraaf waan hin jennu. Maal beekte daa'imni keetu isa harkan jiru. Hiriyyaa bira jira naan jedhee bara gurbaan sun. Waan borsitti dhufu beekta.
inni dhiyaata amma akka isin siiqamuu barbaada miti. Inni gaafa dhiyaatu innis ragaa fidataas ragaa fidata. Jechuun maal? Gaafa san immoo waan amma asirratti kana wal bira qabneetiin ilaalla miti. Kanaaf ati haadha manaa keessa nagamitti itti hordoffii qabda. Nyaachistee obaasaa jirta uffata isii. Ambar isii miidhaan jiru. Isii miidhaan jiru. Maal miidhaan jirre kun na bira hin turtu fedha kiyyaan ala isiin ala fuudhee jettee moo? Dura sun ammaa miti bar waggaa lama ga'e. Kanaafuu ammallee nuti bar qabatamaa miti affan nu dhabuu fi akkanatti hojii jiraatan irraa beenu hin jiru. Sanii rakkoon qabu jaraan haadha isiin yoo naaf yoo isiin affanan jettee amma isii galii isa naffanne. Amma mana kee jiru. Hin affanne bara. Manuma kee jiru. Manuma kiyya. Dirqamaan miti. Imanna isii irratti banaan akka akkasitti torba beeka. Nin beeka sanaan hin akkuma ati feete abbaa feetee jiraat isii ofirraa baasti isillee abbaa feetee jiraachuu sirriidha sanin beeka. Isillee mirga eegamaa. Sanin beeka. Amma ijoollee tan naa qabaatee ani isii gadi dhiisa hin affanne dura. Wajjumaan jiraata. Ana haalimaan irraa galu jedhee qabe malee hin affanne. Isii gadi dhiisa. Isii gadi dhiisa. Isii gadi dhiisa. Garam gadi dhiisa. Jechuun yoo mana affanne jedhaan ture. Amma immoo gadi dhiiseetta. Isii yoo sii qabne yoo jedhe sii qabne gadi dhiisa. Ajaa'iba qabda dhugaa. Nama ajaa'ibsiisa. Maal jechuun akkana jechuun? Ayyaartiitii abarsiisa. Gadi dhiisettee bara. Ni kan irraa gadi dhiisa moo? Bakka qabeerraa manni duraan mana biroo jiraataa turte. Daa'imti yoo wajjin. Amma na dhagaye. Waan siin jedhu. Gurbaan nuti hin jirtaa seeraan si gaafannaa si dhiyeessin. Atis itti gaafatamummaa jalaan baata. Maal balleessin? Maalin balleessin? Buusa harka si dhagaye. Maalin balleessin jedha. Balleessinaa haati manaa keessa irraa baatee godha keessa dhaabbatu jirti nama biraa wajjin dhaabbatu jirti. Amma shakkitee kan jedhu. Kanaafuu innis atis adda dureedhaan sirra jalaan baata. Ishiin dubartiidha. Ishiin olii gadi himachuu hin dandeessu jettee ukkame. Kanaaf atis ni to'atamta. Isillee dhiyaattee qaalii ofii kennuun dirqama ishii. Ammaan balleessee to'ata. Homaan balleessin sirri. Balleessiin qabne. Maal hin qabin? Kana tumuu yoo tumu. Kanaaf amma bakka gurbaan jiru nu geessit. Asii barbaadanii hin jiranii qaamni poolisii. Kan biraa. Kanaaf amma kayyee. Nu baasi been nu yaa. Baaneeti si onna jenna. Si barbaanna atillee seera jaraan baatu garuu kana qabadhu deemu. Seera nama kamiyyuu to'atuu fi mirga qaba. Garuu yakkarraan hojjeta ofii hojjette awwaalaa kan nama biraa baasuudhaaf hin deemin. Inni awwaale garuu ofii hojjete. Maal awwaale? Maal biyya seera hin jiru jettaa akkasitti dubartii fedhasiitiin malee irratti fuuf. Suni dogongora kiyya gaafatu gaafa. Kai dogongora sitti ni miti gaafasi gaafan dogongora irratti murtaa'u hin jira. Amma baraan isiin hiine. Akka ta'e baatoo jedhame achi qajeelii taa'e. Jechuun na dhagaa kan isinitti machuu dhufee amma. Ani badii osoo hin balleessin lammata illee tumamee ammallee akkamitti dha? Atamma akkatti nama dubartii haadha manaa lama horatu kana fakkaata kan. Isiin ammatuun hin jirtu yubatee. Nurraa kaa'ime. Nutti tole naasiin gabbaa nurraa kaa'e. Jechuun kaa'e isiin jedha bara. Akkam jira. Manni isaanii as. Manni amma. Amma caama. Dada hafin nure. Dhaqni waan. Waama jira. Firo. Gootu godha. Hin barbaadamta. Isa kana. Nagumaa fi maal inni lee? Nagumaa fi akkana koome? Maalidha? Siran barbaadamta. Maal balleessitu? Maalidha ibsutu? Haadha manaa nama waan balleessitee beektaatu maal inni? Naa qaba amma isa. Kanaaf ta'e nuyi. Maalidha sila maalan balleessire? Waan balleessan sitti mani? Sitti mani? Waan balleessan beektu? Ani wannan balleessi tokko illee hin jiru fa. Akkamitti? Maalan balleessire? Akkamatti dhufu waan balleessi namni si barbaada? Maal jechuudha? Hin dabbaqam sanuu dhokattaa? Maalan dhokadha mana kee hin jira? Mana kee jiru. Kanaafuu waan balleessineet? Amma akkasii gaafannu achitti amma akkatti dhaabbanni illee naasuu nu hojii baatu. Maaliif sababa dhimma inni natu beeku gaafadha? Ati maa nama reebdu? Ati maana nama natti ergite? Sanuu naa turtaay? Eenyu? Ati. Amma warra seeraa bira jira. Maa reebdu ati nama? Qabdee bareedu? Biyya mootummaan keessa jira bolleessi. Viidiyoo ilaaleen ture bara. Maa reebdu nama? Kaamsee jira bara mucaa gaammaatti taphachaa jira. Akkamitti haasoftaa sanuu amma? Mucayyoo kaamsee. Sinna gaafata kana. Reebdu. Seeraan gaafatamu reebdu. Isa maa dhufee sin gaafadhee ture? Maarree gaafatte achi bayyee nu reebisiin jedhee reebisiin jennee seeyyan jennu.
Isin makkasin jenne ka. Maarre, hojii haasawni na biraa baate. Seeraan ala. Gaafsan silaa barate achumaan hafta ture yeroo kana beeyne. Akka nama nagaa dhufteetiin haasoftee nama na jala ukkaamsan jette haadha manaa nama. Ammallee immoo na jala ukkaamsan jettee nama reebsifte. Maal jettee haadha manaa baastee kaatee ukkaamsitee kaatee ammoo lammata isa karatti reebu. Gaafsan maal hin jenne seera biyya kana jiru. Eessa fiiguuf taatamu olii gadi maal haatu. Maaliif fiiga? Maalilee harka olii gadi maalilee harka walitti jajjabbatu maali? Maal ta'uu barbaada? Yaa? Sitti haasa'u jirraa bara? Yaa? Amma Sitti haasa'u jirraa bara? gisee akkasuma. Bakkeena fuutan deemaa ta'u wanna na gaafattan gaafachuudha. Haa nu baasi kokkoon nu baasi. Kootu gaafsi barbaanne hin dhufte ishii? Maal isas fuudhaa wanna nu Gaafsi barbaanne hin dhufte ishiin dhiyaate. Maal balleesse? Maal balleesse maayidha? Oyi ammatti sitti Jechuun ana gaafatamaa qofaan gaaf fuudhina durallee keessatti maali isa maalirraa goon isa qabuu fi qabuu dhabuu nuti itti gaafatan waan si galchuun qabu. Sila ana bicha ana qofaan itti barbaada. Amma dhagayi narra dhagayi waliin dallanii. Sila waan hin taane godhinaa kaasini. Waan hin taane maayit. Seeraan hoggaatan waan dhufaa jiru dubbatu maayidha. Himataa dhabarin. Himataa ta'u ka wannan taane godhaa jiraatiin. Ana zakeetiin deemamu. Azakeetiin deema. Innis wajjin deemaa wanna jiru nu gaafadhaa fakkaata. Azakeetiin deema. Eenyu wajjin deema. Maal waan ta'e? Moo sin jedhe. Maal waan ta'e? Nama Been. Amma si harka jirta gurtakkaa dhaquu hin dandeessu ishii.